Iyyee akkam nagaa jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan jaalala dhugaa miidiyaa warroota taatan. Har'a barnoota ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee yaaddataniira. Barnootichis maali iyyoo kan jettan taate kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni baay'een suurawwan keessan yeroo silkiirraa isin jalaa badu, viidiyoowwan isin jaalattan, fiilmiin akkan jaalattan yeroo isin jalaa badu baay'ee kan ofitti aartan ta'uun isaanii beekama. Haaluma kanaan wantoota kana kan isinirraa hambisa jedhee yaade appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Appilikeeshinichi an har'a isinitti agarsiisuuf deemu kun GB 100 kan tola isiniif kennu jechuudha. GB 100 jechuun yeroo har'aa kana osoo nan bita jettanii meeqa akka ta'es ni beektu jechuudha GB 100. Kanaafu viidiyoo kana gasa dhumaatti na hordofuudhaan appilikeeshinii kana Play Store yookaan App Store irraa buufachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanis ni jedha. Warroonni maatiiwwan chaanala keenyaan ta'in dafaa har'uma maatii ta'a. Viidiyoo yeroo kalaqamuun akka isin jalan dabarreef mallattoo bilbilaa on godhachuu hin dagatinaa isin jedha. Appilikeeshinichis maqaan isaa Deeguu jedhama jechuudha. Akkuma fuula duraa kanarratti argitan appilikeeshinii kana jechuudha. Isa kana keessatti istoreejii GB 100 tolaan argattu jechuudha. GB 100 tolaan kilaawudii irratti kan ol kaa'atan waan ta'eef appilikeeshinii kana har'uma Play Store yookaan App Store irraa buufachuudhaan itti fayyadamuu qabattu jechuudha. Keessa isaa seenuudhaan tokkoon isin barsiisa. Nafaan bu'aa. Yeroo banne antanaan dura waan install godheef piinii itti godhadhee jira jechuudha. Piinii nagaafati. Piinii kiyya kan duraan ani itti galfadhisan nan itti godha. Isinis keessan itti gootu jechuudha. An amma kiyya nan galcha. Xiqqoo ni turtu. Haala kanaan interfeesii isaa isinii banee jechuudha. Jala kanarra yeroo dhufne haala kanaan gubbaa kanarratti wanni nuti argaa jirru maalidha jettan maal jechaa jira? Iddoo kanarratti we are selecting your best moments jechaa jira. Upgrade isin godhu jechuudha. Fakkeenyaaf 100 GB tola erga isinii kennee gara kumaatti 10,000 isin sissuuf biiliingii yookaan mallaqa akka isin kafaltan isin gaafata. Fakkeenyaaf erga 750 megabytes kana yoo rispoonsara qabaattan isiniin godhaa jechuudha. Garuu yommuu ammaaf isin GB 100 kana tolaan fayyadamuu qabaattu. Bakka faayil jedhu kana mi haaseennu jechuudha. Iddoo faayil jedhu kana keessatti wantoota jiran tokkoon waliin ilaala. Fakkeenyaaf gaalarii bakka jedhu kanarratti suuraa keessan ol kaa'achuu kan dandeessan ta'u, bakka viidiyoo jedhu kanarrattis viidiyoo keessan ol kaa'achuu kan dandeessan ta'u, bakka all file jedhu kanarratti faayila keessan faayila gosa barbaadanis asirra kaa'achuu kan dandeessan ta'u. Fakkeenyaaf bakka muuziq jedhu kanarratti tuquudhaan muuziqii keessan bakka kanarratti cloud irratti ol kaa'achuu kan dandeessan ta'udha. Bakka all documents bakka jedhu kanarratti immoo dokumentii barreeffamaan jiru bakka kanarratti kaa'achuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf dokumentiiwwan yookaan gaalarii keessan viidiyoo yookaan muuziqii keessan yoo namaaf sheer godhuu barbaadan iddoo sheer jedhu tana tuquubichaadha kan isinirraa eegudha. Ergitanii booda sheer jedhutu isinii gara barbaadanitti sheer godhuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf Top Secrets bakka jedhu kana ammaaf baay'ee isin barbaachisu faayila tanaan dura isin jalaa dallatanii onlaayinii kanarraa illee osoo dallatanii bakka kanarra isiniif bakka kana keessa riistoor gootanii deeffachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf Top Secret wanta jedhu isiniin ilaallatu, Favorite bakka jedhu kunillee baay'ee isiniin ilaallatu, album yoo albama qabaattan bakka tanarratti albama keessan kubachuu dandeessu jechuudha. Haaluma kana jechuudha. Walumatti qaba.
osoo iddoo sana keessaan bahin wanti ani isinitti argisiisuu barbaadu. Fakkeenyaaf gaalarii bakka jettu tana suuraa bakka tana tuquudhaan suuraa keessan asirratti upload godhachuu kan dandeessan ta'uusaa. Yeroo viidiyoo upload godhuu barbaadan immoo bakka viidiyoo jettu tana tuqaasuudhaan viidiyoo keessan inni isin ajajaa asirra ol kaachuu dandeessan jechuudha. Faayila gosa barbaadanii bakka all file jedhu kana keessa tuquu dandeessan. Muuziqii bakka jedhu kana keessa akkuma san muuziqii keessan upload godhachuu dandeessan. Documents waan barreeffamaan jiru tokko yoo share godhuu barbaadanis bakka kana tuqxu jechuudha. Topic secret variety baay'ee it is not go there. Albama keessanis yoo albama qabaattan tuqachuu dandeessan jechuudha. Kun immoo faayila akkaawuntii deeguu kana qortanii asirra ol kaa'atan keessaa kan dalagdan yoo jiraate bakka keessa isin seenaa jechuudha. Tuqxanii restore godhachuu dandeessan jechuudha. Mee inni itti aanu immoo bakka gara jalaa irratti argamtu tana bakka optimize jedhamtu tana mee haa ta'u. Bakka optimize jedhamtu tana optimize storage jechuudha. Kanarratti optimize storage sirriitti isinitti mul'atuu fi bakka jettu kana keessatti storage keessan ol guddifachuu barbaadu guyyaa. Fakkeenyaaf 10,000 cloud irratti kuufachuu dandeessanii barbaaddan. Fakkeenyaaf upgrade yoo jenne billing is not initialized yet. Press try again later jechuudha. Maal jechuu isaati? Kafaltii kafaluu qabaatta. 10,000 argachuuf kafaltii kafaluu qabaatta haala jechaa jira. Nuti amma kafaltii kafaluu waan hin barbaanneef 100 teenya deeguu irratti fayyadamuu barbaada. Bakka tana keessa haa baanu amma. Tuqaa 3 erga tuqnee booda bakka upload jettu tana erga tuqaafnee wantoota gurguddoo nu agarru fakkeenyaaf footoo bakka jettu tuni documents bakka jettu sanallee hin banna ol ta'uu qabaatti. Banamuu qabaatti. Haala kanaan erga hunda isaatu on godhuu qabaatan jechuudha. Fakkeenyaaf footoo upload godhuuf ishiin tun on ta'uu qabaatti. Viidiyoolee upload godhuuf bakka tana jala galtanitti ishii tanallee on godhuu qabaattu. Dokumentii illee upload godhuuf seetingii tana sirreessuu qabaattu. Muuziqii illee upload godhuuf seetingii tana sirreeffachuu qabaattu jechuudha. Fakkeenya automatic upload manual upload jala maaltu jira? Manual upload jala select file or folder isiniin jedha kanatti jechuudha. Select file or folder isiniin jechuutu jira jechuudha. Iddoo kanarratti yoo bakka kanarratti manuwaalii upload isin godha jechuudha. Manuwaalii garuu isin manuwaalii kana dhiistanii automatic bakka jedhu kana filachuu qabaattu jechuudha. Bakka automatic jedhu kana mee bakka setting jedhu kan gara jalaa irratti argamtu tana yoo tuqne maaltu dhufa? Bakka setting jedhu kana irratti wantoota kanneen on godhachuu qabaanna jechuudha. Fakkeenyaaf run backup when Wi-Fi is on kan jedhu kana on godhachuu qabaattu. Inni biroo lock application with P bakka jedhu kanallee on godhachuu qabaattu. Pin itti godhachuu qabaattu. Optimize image size image keessanillee optimize akka godhan isin godhuuf on settingiiwwan kanneen on godhuu qabaattu jechuudha. Erga kanneen on gootanii
booddee notificationii yoo isin barbaachisa ta'e notificationii keessanis on godhuu qabaattu. Akka fedha keessanitti kun dirqama hin qabdan jechuudha. Kun akka fedha keessaniitti jechuudha. Kanneen erga haala kanaan xumurtanii booda gara booddattiin baay'achuudha. Seetingii isaa amma xumurree jira jechuudha. Erga seetingii isaa xumurree immoo mee namni dhaqee tanan silkii kiyya hoom peejii yookaan deskitooppii silkii kiyyaatirraa dhaqeetiniin appilikeeshinicha si'a tokkoof haa isinii bannu. Appilikeeshinichi kana haala kanaan install naa ta'ee jira. Sanaan booda yeroon banu haala kanaan naa bana jechuudha. Piinii galchinaan jedhee nan galcha. Ani kiyya nan galcha. Isinillee keessan galfattu jechuudha. Kiyya galfattani. Sanaan booda haala kanaan bakka faayil jedhu kana keessa dhuftanii wanni sun godhuu qabaattan bisa tokkocha bakka tana gadi tuquudhaan intarneetiin hin jiru malee iddoo kanatti optionii naa fida jechuudha. Bakka viidiyoo jedhullee yoo tuttan intarneetii na gaafate malee isin filachiiseetu akka isin hunda taatu yoon tuqe isin filachiisa jechuudha. Isin homaa rakkoon qabu ani waan intarneetii hin qabneefi kana jechuudha. Sanaan booda erga asirra kaattanii booda sa'a barbaadan bakka tana keessa bantanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Waan keessan gaalarii asirra ol kaattan misee bira bakka tana dhuftaniiti banattanii laaluu bichaadha. Viidiyoolee bakka tanarraa bantuu jechuudha. Yoon kun akka isinitti tolu hawwii fi abdii guddaan qaba. Viidiyoo biroo akka hojjedhee isiniif dhiyeessu yoo barbaadan komentii jalatti naa barreessaa. Chaanaalii keenya Jaalala Dhugaa Miidiyaa subscribe godhuun maatii ta'aa isiniin jenna. Bye bye.